Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa Dambalii Gunguma Uummataa. Wiixata sadaasa tokko barkum lamaaf 21 oduu guyyaa har'aaf qindeeffanne kaan isin biraa geenyu ta'a. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Muftii Haaji Umarii fi gareen isaanii majlisa aarsaa guddaan dhaabbatee gara majlisa Habashitti jijjiiruuf sochii guddaa taasisaa jiraachuun ibsame. Tajaajila neetwoorkii Oromiyaa bakkoota hedduutti addaan citee jiraachuu dhagahame. Ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa biyya Saawudiitti dararama hamaaf saaxilamaa jiraachuun ragaawwan agarsiisan ba'anii. Pirezidaantiin Firaans Emaanuweel Maakroon ministeera muummee Awustiraaliyaa Iskoot Mooriisan akka isa sobe gaazexeessotatti hime. Oduu isinitti himuun kaan isinii waliin turuun Angadaa Walaabuuti. Amma oduu bal'inaan. Muftii Haaji Umarii fi gareen isaanii majlisa aarsaa guddaan dhaabbatee gara majlisa Habashitti jijjiiruuf sochii guddaa taasisaa jiraachuun ibsame. Muftii Haaji Umarii fi gareen isaan majlisa federaalaa keessatti ijaaran majlisa qabsoon hawaasa musliimaan ijaarame karaa irraa maqsuun gara majlisa Habashitti jijjiiruuf tattaaffii guddaa taasisaa akka jiran himameera. Gareen majlisa federaalaa keessatti wal ijaaran kun amaanaa hawaasa musliimaa nyaachuun filannoon majlisa akka hin gaggeeffamne gufuu ta'uu bira taruun ulamoota gurguddoo hawaasa musliimaa bakka bu'an majlisa akka ceesisaniif amaanaan itti kenname hojii irraa ari'uu fi miseensonni boordii majlisa hojii idilee isaanii akka hin hojjenne gochuun namoota majlisa duraanii keessatti hawaasa musliimaa hiisisaa fi miidhaa turan marii tokko malee gara aangootti deebisaa akka jiran beekameera. Haaluma kanaan mana maree ulamoota keessaa Sheek Sa'iid Mustafaa fi Dr. Muhammad Huseeniin hojiirraa ari'uun bakka isaanii Habashoota Bushraa Osmaanii fi Muhammad Adam Nagahoo jedhaman kanneen majlisa duraanii keessatti hawaasa musliimaarraan miidhaa geessisaa turan marii tokko malee nama maree ulamaa gochuun kan ramadan yoo ta'u, itti aanaa pirezidaantii majlisa federaalaa kan ta'an Dr. Jaylaan yakka muftii fi gareen muftii raawwataa jiran fudhatama akka hin qabne xalayaa garaagaraatiin beeksisaa akka jiran beekame. Gareen kun miseensa mana maree ulamaa kan ta'an Sheek Muhammad Ahmad Diiniin mindaa ji'a ja'a osoo hin kaffalamin jalaa ugguree kan jiru yoo ta'u, isaanis ari'uuf foolataa akka jiru gabaafameera. Gareen majlisa federaalaa keessatti wal ijaare kun aangoo fi hojii majlisa naannolee keessaa harka naqachuun jijjiiramni majlisaa karaa qixa ta'een akka hin fullaane danqaa ta'aa akka jiruu fi yoo isaaf danda'ame hawaasa musliimaa fi majlisa dhaabbata hawaasa musliimaa ta'e lamatti qooduuf sochii guddaa taasisaa akka jiru gabaafameera. Gareen kun wayita biyyi rakkoo garagaraaf saaxilamtee jirtu kana akka carraa guddaatti fudhachuun gocha farra islaamummaa fi musliimummaa isaa lafa qabsiifachuuf dhamaa kan jiru yoo ta'u, hawaasni musliimaa waan dhaabbata isaa keessatti deemaa jiru kana itti dhihennaan akka hordofu dhaamsi darbaa akka jiru hubachuun danda'ameera. Tajaajilli neetwoorkii Oromiyaa bakkoota hedduutti addaan citee jiraachuun dhagahame. Mootummaan Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti tajaajila neetwoorkii bilbilaa fi intarneetii addaan kutee jiraachuu maddeen nuuf himan. Akka maddeen kana nuuf himanitti Oromiyaa lixaa godinoota Wallaggaa Arfan dabalateen Shawaa lixaa fi Shawaa kaabaa dabalatee tajaajilli bilbilaa kan cite yoo ta'u, bakkoota hedduuttis tajaajilli intarneetii walumaan badee jiraachuu maddi keenya itti dabaluun OFM'if himanii jiru. Yeroo ammaa kanas bakkoota hedduutti baduu waan maluuf uummanni keenya qabsoo isaa eegalate galmaan gahachuuf mala qunnamtii dursee turfachuu akka qabus maddi keenya kun dhaamaniiru. Dabalataanis Finfinnee fi naannawa Finfinneetti dhiyoo magaalota jiran keessatti sakatta'umsi humnaa olii akka gaggeeffamu ajajni kennamee kan jiru ta'uu maddi keenya kun nuuf himaniiru. Sakatta'umsa kana irrattis waraqaa eenyummaa nama hin qabne akka qabamu yoo shakkame immoo akka ajjeefamee gatamuuf ajajni darbee kan jiru ta'uu maddi keenya kun namoota itti dhihennaan dubbicha quba qaban waabeffatuun nuuf himan. Kanaaf jedha maddi keenya kun uummanni keenya bakka deemtan hundatti waraqaa eenyummaa keessanii qabachuu akka hin daganne akkasumas sa'aatii malee galgala rakkoo ulfaataa yoo ta'in alatti sochootan irraa akka of qusattan jechuun dhaaman.
Ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa biyya Saawudiitti dararama hamaaf saaxilamaa jiraachuun ragaawwan agarsiisan ba'an. Biyya Saawud Arabiyaa keessatti hidhamanii birmannaa dhabuun dararaa hedduu keessummeessaa kan jiran lammiileen Itoophiyaa walakkaa ol ilmaan Oromoo ta'an haala akkaan yaaddessaa fi rifaachisaa keessatti argamu. Mana hidhaa magaalaa Jiddaa fi Riyaad dabalatee manneen hidhaa magaalota garaagaraa keessatti nyaataa fi dhugaatii gahaa dhabuu, uffata qaamatti uffatan akkasumas haalli qabiinsa mana hidhaa walumaa galatti hammaataa ta'urraa kan ka'e lammiileen kunneen guyyaa guyyaan lubbuun isaanii darbaa jira. Yeroo qilleensi biyyattii jijjiirame qorri hammaataan seene kanatti dhalli namaa waan irratti uffatan dhabuudhaan feestaalii ofitti maranii lafa afata hin qabne simmintoo qullaarra bulanii oolaa jiru. Namoota isaan keessaa du'aa jiranis kafanni isaanii feestaalii kana ta'ee jira. Guyyaa guyyaarra namoonni isaan keessaa du'aa jiraachuu kan himan lammiileen kunneen bilbila harka dhoksaadhaan haala keessa jiran waraabanii namootatti erguun hanga tokko akka rakkoon isaanii kun mul'atutti godhaa turanillee eegdota manneen hidhaatiin waan saamamaniif haala keessa jiran ibsachuullee dadhabuu himan. Lammiileen kunneen manneen hidhaa kanneen keessatti tokko tokkoon isaanii turtii ji'a 2 hanga ji'a 7 olii kan turan yoo ta'u, rakkoo achi keessatti isaan irratti raawwatamu kanaaf embaasiin Itoophiyaa dhufee ilaalaa akka hin jirre yeroo garaagaraatti dubbataa turan. Haalli hammaataan lammiilee kunneen keessa jiran kun kan isaan yaaddessee fi taasisee ilmaan Oromoo addunyaa garaagaraa irra jiran duula feestaalii qaamatti maratanii anis hidhaan jira jedhuun sagalee ta'aa jiraachuu suuraalee miidiyaa hawaasaa irratti mul'ataa jiran ni ibsa. Abbootiin amantaa, ulamaa'onni, sheekonnii fi namoonni garaagaraa dhimma lammiilee kana irra deddeebiin iyyaa turanis furmaanni homaatu dhabamuun yeroo ammaa haalli isaan mudataa jiran ibsuufillee rakkisaa ta'uu dubbatu. Aangoo humnaan qabatee kan harkaa qabu murni bilxiginaa mootummaa Abiyyi Ahmadiin durfamu lola kaaba biyyattiitti deemaa jiruun kokkee qabamee weexxifataa jiru haala kamiin lammiilee lubbuu baraaruun akka danda'amu irratti xiyyeeffatee wanni inni godhaa jiru hin jiru. Waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu addunyaa irra jiran hunduu lammiilee kanneeniif birmannaa akka godhamuu fi gaafatamaa jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun kun kan isiniif darbaa jiru Oromiyaa Firiidam Miidiyaa Dambalii Gunguma Uummataarraayi. Pirezidaantiin Firaans Emaanu'eel Maakroon Ministeerri muummee Awustiraaliyaa Iskoot Moriisan akka isa sobe gaazexeessotatti hime. Dippiloomaasiin biyyoota lamaan jidduu jiru kan gufate erga Awustiraaliyaan doonii waraanaa baay'ee ammayyaa galaana keessa deemtu Niikolaraan sochootu qabachuuf jecha waliigaltee Firaans waliin qabaataa turte haktee fuula isii gara Ameerikaatti naanneeffatteen booda ture. Pirezidaantiin Maakroon biyyi isaa Firaans waliigalteen doolaara biliyoona 37 Awustiraaliyaa waliin qabdu haquun isii baay'ee isii aarseera. Waliigalteen kun Firaans Awustiraaliyaadhaaf dooniiwwan waraanaa galaanaa keessa deeman 12 akka ijaartuuf kan jedhu ture. Haa ta'u malee Awustiraaliyaan waliigaltee cimaa kana dhiistee waliigaltee haaraa Ameerikaa fi UK waliin mallatteessite. Waliigaltee kun gabaajee AUKUS jedhuun waamama. Awustiraaliyaan waliigaltee Firaans waliin qabdu haquun isii dheekkamuun uumame yoo ta'u, Ministeerri dhimma alaa Firaans gocha kana waan akka namu jaallataniin karaa duubaatiin albeedhaan waraanamudha jechuun ibse. Waliigaltichi diigamuu isaa hordofees Firaans ambaasaadarota isii Ameerikaa fi Awustiraaliyaa jiran akka waamtu taasisee ture. Jooy Baayiden erga atakaroon kun dhalateen booda yeroo jalqabaatiif jimaata darbe Maakrooniin qaamaan argee waliin kan dubbate yoo ta'u, wanta uumameefis dhiifama gaafateera. Awustiraaliyaan dooniin waraana galaanaa keessa deemu Niikolaraan socho'uu kan isii barbaachiseefis olaantummaa Chaayinaan naannoo san irratti qabdu yeroodhaan gara yerootti cimaa dhufuu isaatiif jedhe. Addunyaa irratti biyyoonni doonii waraana galaanaa keessa deemtu baay'een ammayyaa ta'an qaban 6 qofa. Gabaasni kan Reewotarsi. Egaan dhaggeeffattoota hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa oduun guyyaa irraa qindeeffanne kanuma ture waan nu hordoftaniif galatooma.